Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kilolee odeeffannoowwan wayitaawwataan qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Gibxi meeshaa waraanaa xiyyaaraan gara magaalaa guddoo Eertiraa Asmaraatti fe'aa jiraachuu odeeffannoon argamee saaxileera. Mootummaan Gibxii kan Jeneraal Abdul Fattah Al-Siisiin durfamu rakkoo siyaasaa keessoo isaatti burqee kallattii jijjiirsisee dandamachiisuuf Eertiraa akka imaammata cimaatti fayyadamee bakka bu'ummaan Itoophiyaa waraanuuf meeshaa waraanaa fi qorichoota yaalaaf barbaachisan hundaa Asmaraatti buusuu irratti argama. Eertiraan tarsiimoo mootummaan Itoophiyaa laaftuu taatee uummannaan umuriin aangoo keenyaa daangaa hin qabu jechuun amanu. Kana dhugoomsuuf immoo humnoota biyyoota alaa fi biyya keessaa mootummaa Itoophiyaatiin falmaa jiran hundaa ofirratti kunuunsitee ittiin haleellaa bakka bu'ummaa raawwachuun isaaniif imaammata hojjetti. Gibxii waliigala rakkoo gaanfa Afrikaatti uumamu hundaa duubaa loojistikii fi odeeffannoo humnoota shororkeessituu fi maqaa kan hojiin shororkeessituu deeggartee biyyoota jajjaboo daangaa waraanuun fedhii ishee tarkaanfachiifti. Hojiin shororkeessituu deeggartee biyyoota jajjaboo daangaa waraanuun ishee tarkaanfachiifti. Itoophiyaa keessatti barootaaf shira duubaa taasisaniin gabrootaa fi baandota akka fardaatti nyaachisuun Gibxoonni itti fayyadamaa turan keessaa muraasni TPLF, Shanee, Faannoo fi Alshabaab yoo ta'u, akka mootummaatti immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Eertiraati. Kaayyoo mootummaa Gibxii karaa Eertiraa Itoophiyaa miidhuuf jedhu kamuu galma kan hin qabnedha. Egaa jaallatamtoota keenya qophii qabnu asumarraan goolabna. Yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.